Nagaa akkam jirtu hordoftoota keenya har'as barnoota haaraa tokko lagarreera. Barnoota irraatiin akkaataa kiiboordii afaan Oromoo bilbila keenya irratti fayyadamuu dandeenyu ilaalla. Amma dura kiiboordiin afaan Oromoo bifa aappiitiin alatti yookiin bifa appilikeeshiniitiin alatti qofaa isaatti hin jiru ture. Amma garuu kiiboorduma bilbila keenya irratti argamu fayyadamnee afaan Oromoo barreessuu saffisaan akka dandeenyu ilaallaa jechuudha. Kana ilaaluudhaaf iddoo itti miiseejii barreessuun kamuu banuu dandeenya. Telegiraamii haa ta'u, iimoo haa ta'u, miiseejii haa ta'u fakkeenyaaf amma miiseejii baneera. Iddoo miiseejii itti barreessuun kana qabannee booda siitingii kiiboordii kanaa ni banna. Siitingii kiiboordii qabannee booda language and type kan jedhu kana ni banna. Isee qabannee booda manage input language kan jedhu kana ni banna. Isee qabannee afaanota addunyaarra jiran hundasaa bifa kanaan nuuf fida. San keessaa afaan Oromoo kan jedhu kana yoo ofii ta'eera ta'e oon taasisna jechuudha. Isa oon taasisnee kana booda kiiboordii afaan Oromoo bifa salphaa ta'een fayyadamuu dandeenya. Duubatti yoo deebine argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan iddoo baakispeesii ittiin taasisnu kana yookiin iddoo barreeffama gidduu ispeesii taasisnu kanarra dhufnee gara mirgaa fi duraa fi fuulduratti oofna. Kanaaf bifa kanaan kiiboordii bilbila keenya irratti argamu sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Amma kanaaf afaan Oromoo irra kaa'eera. Ingilish, Amaarik jedha. Ani afaan Oromoo irra kaa'eera. Afaan Oromoo irra keenyee jechoota adda addaa barreessinu. Kanaaf fakkeenyaaf akkam bifa kanaan Afrikaa qofa eegan barreessee booda akkam kan jedhu kun naa dhufeera jechuudha. Akkam jirtu. Akkam eegan jedhee booda immoo gootuu jirta nagaa kan jedhu kana jirta jechuudha. Kanaaf bifa kanaan barreeffama keenya saffisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf aappii tokko malee bifa kanaan kiiboordii afaan Oromootti fayyadamnee barreeffama keenya bifa salphaa ta'ee fi bifa saffisa qabuun barreessuu ni dandeenya jechuudha.